guyyaa irraa kana kunoo sheekha keenya Sheekh Aadam Tuulaa janaazaa kunoo haala agartan kanaan namni miliyoonaan lakkaa'amu madarakiin guutamee karaan guutamee magaalaa Harar keessa makiinaan takka haala hin sosso'iniin wallaahi haala baay'ee takka nama gammachiisuun sheekni keenya kutuun akka waan karoon teenya nu dhaamteeti. Akkasitti kunoo haala kanaan janaazaan isaa guyyaa kana gaggeeffamaa ooltee du'aayii godhaa fi rabbiin caffee jannata irraa taate qabrii isaa haa godhu. Wayii janaazaa kana argachuun wallaahi baay'ee takka nama gammachiifti. Nutis warreen akkanatti eegaa nama janaazaa namaan ganaan akkasii harkatee guyya teenya geesse akkana kaatimaa tolu rabbi nu haa godhu. Nama rabbiin jaalate namni nis kun akkana jaalataa jechuudha. Saniifuu rabbi nu jaalate eegasii namni illee nu haa jaalatu. Bakka jirtanii yaa duuti beellaman qabduu guyyaa feete dhufti kaati jaalattuuf dirqama innaka mayyitun wa innahum mayyitun eega rabbi subhanahu wa ta'ala qur'aana saabe eegaa keessatti waan kana nuu him fudhatuun keenya dirqama shayni muslima addunyaa raadiye muslima addunyaa duraa du'e keessattuu akka Harargee lamaaniitit keessattuu akka Oromiyaatit keessattuu akka Itoophiyaatitti keessattuu akka Afrikaatitti keessattuu akka aalamaatitti walumaanuu sheekhaa aalama guutuutu dhabe bakka mataan qaama ilma namaatii dhaabbatu aalimni addunyaaf dhaabbata. keessattuu aalimni nuti argadam aalima misooma nama barsiisaa ture aalima hooggansa nama barsiisaa ture aalima akkatti biyyaan deeman nama barsiisaa ture aalima hawaasa hizbii guddoo teessu tana madda haraashii jee maqaa moggaasee akka barnoonni muta'allima yookaan xullaaba ilmii bichaa irratti hin dhaabban akka haati manaatis abbaan manaatis itti baratu maqaa itti moggaafatee aalima biyya guutuu barsiisaa ture aalima akkasii dhabne aalima seenaa aalima tokkummaa Harargee lamaanii walitti hidhaa ture aalima Oromiyaa guutuu walitti hidhaa ture muslima osoo hin tahin kaanilleen fakkeenya irraa fudhatee kaaniifillee rahmata godhaa ture aalima gaafa ummanni keenya Soomaalii irraa buqqe qubsiisuudhaaf qoma dhawatee aalima reefuma gaafa hongeen biyya seen hongee san cinaa dhaabbatee akka hawaasni keenya beela ba'u hawaasa isaa afeerratee aalima godhaa ture aalima sandam rabbi rahmata haa godhuuf rabbi rahmata haa godhuuf warra nagayaan sirna awwaalcha isaa kana gaggeessu rabbi nu haa taasisu abbaa keenya inni nuu jannata deemu rabbi jannatul firdawsiin haa galaniisu yataamummaa rabbi nurraa haa baasu keessattuu Harargeen lamaan yataamummaa rabbi nurraa haa baasu Sheekh Muusaa keenyaa fi Sheekh Ammawwata Bukaarii zamanaa warra qoma dhawatee bakka isaa bu'een hundeemu rabbi isaan haa taasisu akeekni sheekha biraa isaanumatti qubalaatee jira sheenini rabbi rahmata haa godhu jannatul firdawsi rabbi haa galaniif aalimni bitaamiina keenya namni bitaamiina hoggaa nyaachuu dhabe dhiigni isaa sirriin dalagu bakka ilma namaatiif dhiigni dhaabbatu aalimni addunyaaf dhaabbata ilmi namaa yoo dhiiga qabaate malee hin sossoo
ربي رحمته هاقدو أكا مسلمة قوتو تتربي سنحاسب برسيسو شيخ غين يسبرون أكا نفو شيخ عثمان غين يجوسا نتي جايانسا أنو نقودا مدن هراشيتا شيخ نعم مجادو لسان الدنيا والقبورة نبقيا تقو في العلمي شيخ همتو نعمت شيخ خلا أدو أراتنا ذاك أمني قيسا قيسنا بادا حواسا مسلمة برسيسونا قمناته مدهنته أكوان الله قم فأنذر وربك فكبر يمقلتي آيانهن شيخ غينيا لفا غاسيت أبدا قدي باقيا به بدا به كم That's all.